السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تافي خبجمتو خانوس أكيم بلين كني قبضني في قبضني أكيس إنك قبضن أبدين كبا فيديو ديو تنا خيستي وركومنتي تك همورا وزو قبضو خانوس أكيم سلاتة نجرتن شمرو خيرو هند سلاتين كبا نمنون دين بيغا سلاتين نمر راجبوني مالا يرو سلاتين نمر راجبسن قدو چورا حرام قبضنا تيم فكاتو. المهم deebisaan kee kana arraantan immoo viidiyoo addaatiin qabadee isin dhufe viidiyoon arraantan kun akka baay'ee isinitti abdiin qaba qophii akkana qopheessuudhaaf arraantan naaf taakkaadha yoo keessanitti tolataatu koomentii jala yaada keessan barreessaa akkaaniifin itti fufuu jechuudha. Qophiin kun qophii ajaa'ibaati, qophii waan addunyaa kana irratti tahee jiru waan nama ajaa'ibsiisaa waan namni takka harki hin beekne takka keessaa qabadee isinii dhufe isin himaa jechuudha. Arraantan toora viidiyoo sadii ni gaana fakkaatti yoon viidiyoon kan gabaabduutis afuriin isinii godha viidiyoo sadii ka ajaa'ibaa kan namni addunyaa kanarraa hedduu takka nama ajaa'ibsiisatuun qabadee isinii dhiyaadee dhufe viidiyoon kun akka itti bohaartan abdiin qaba haa wajji ilaallu. Takkaffaa Baatoraanii jaamti maqaan isiidha biyya Baangaalirraahi. Intalti tun akkuma ilaaltanii agartan ammata 20 bishaan jala jiraatte. Akkuma beektan amanni 20 amata safaadhaadhaa miti amata wayyaadha. Namni khaanilata khaanni du'aa akkuma beekamutti amanni 20 amata dheeraadha jechuudha. Akkuma ilaaltanii agartan intalti tun umrii isiidha bishaan jala fixuudhaaf murteeffattee jirti erga warri isaanii hundi irraa du'ee dhumatee booda jechuudha. Ilmoo takka qofa qabdi intalti isiidha baatii lamarraa yeroo takka qofa akka isiin nyaata nyaattu ibsitee jirti. Baatii lamarraa yeroo takka wanni nyaattuuf akka isiin bishaan kana hin wasakheessineefi garuu doktoronni yeroo laalan akka isiin maraammaramtu dhukkuba sammuu qabaachuu hin qabu jedhanii gaafatanii jiran. Egaa obboleen kee viidiyoo tokkoffaa akkuma laaltanii agartan sanii intala bishaan jala amata 20 jiraatte wanni kun waan hedduu nama ajaa'ibsiisa waan hedduu namatti ulfaataatiis ani ammoo gama kiyyaan hin fudhataman qabuun jaa ani hin fudhadhu leennu maaliif qaamni namaa kun hidda qabaa waa hedduu qaba hedduu kun yeroo bishaan yeroo hunda oowwaa hin taa'u yoon fi guyyaa matalan aduun itti baatee hoogutee halkan waan qabbanaa'uuf jecha namni amata 20 guutuu bishaan keessa jiraatee hiddii isaa dhaabbatee ilaamaan tanaa kan hin du'in ni jira je'ee abadan fudhatama ittiin qabdu hin fudhadhu viidiyoo kana hin fudhadhu jechuudha. Akkasii gama viidiyoo keenya kana maffattee dabalu. Lammaffaa Oomoo Haajii jedhama maqaan isaa biyya Iiraanirraahi. Umriin isaa amata 80 gurbaan kun akkuma ilaaltanii agartan amata 60 bishaan qaama isaa inuma hin tuqne jechuudha. Akkuma agartan waliin arku jirru amata 60 guutuu huccuma tanaan jira wala rifeensa hin ciranne wala areeda hin ciranne akkuma agartan kanatti wasaquma kana keessa jiraachaa ture amata 60 guutuudha. Akkuma arku jirtan dikhee keessa wal qabateeti dikhee dhugaa jechuudha aarfata. Gurbaan kun garuu yeroo gaafii gaafatan jireenya kanaatitu irra jira jireenya xabii nadaafaa qaburra jira. Okay. Video lammaffaa agartanii jirtan. Video lammaffaa kun fudhatama ni qaba. Leennu maaliif yoo jettan namni amata 60 dhiqachuu dhabu jechuun maraataa ta'uus ni mala. Leennu maraataan yeroo sammuu isaa fayyaa hin qabne yeroo deemee dhiqatus hin qabu yeroo deemee itti wanta jiruus hin qabu maraataa ta'uu ni mala. Leennu maraataan akkuma xabii akkuma agarrutti biyya fedhe maraataa yoo jiraate qushasha keessa deemee qushashuma keessa waa wali qaqqabate nyaata fa'innaa qullaa deemuufaa jira kan hin dhiqanne daruurii hin dhiqatu maraataa waan ta'eef hin dhiqanne kana matalan akka maraatatti fudhachuu hin dandeenya amata 60 guutuu garuu rabbiin umrii isaanii dheereesse almuhim amata 60 guutuu dhiqachuu dhabuun isaa fudhatama ni qaba. Leennu maaliif yoonii fi inni kun maraataa hin taane taate qushasha keessaa waan godhuus hin qabu nadaafaa isaas eeggatee innis dhiqatee jireenya isaa xabii bareedaa jiraata jechuudha. Saniifuu kana akka maraatatti kara maraataa goonee fudhatama ni qaba. Isinis koomentii jala fudhatama moo qaba moo hin qabu naa barreessuu ni dandeessan. Kara viidiyoo sadaffaa dabarru. Sadaffaa irratti Mahaanti Ammaar Bahaartiji jedhama gurbaa kana maqaan isaa. Mee hangam takkaaf harka kan kee ol qabdee qilleensa gubbadhiisuu dandeessa? Gurbaan kun akkuma agartan kanatti harka isaa amata 45f qilleensa gubbatti ol qabee jiraachuu jira. Garuu maaliif harka kana kanatti ol qabdaa amata dheeraa kana yeroo jaanii gaafatan akka addunyaan tun nagayaan jiraattuu fi jeeti deebisaa ibsatee jira. Ozoonii fi harka kan ol qabuu hin eegalin amas sadi dura warra isaaniitii fi faamilii isaa guutuu dhiisee jireenyuma akkanaa kanaaf mana isaarraa bahee jira jechuudha inni harkuma ol qabee jiraachuudhaaf. Garuu warreewwan isa beekan akka himanitti jireenya xabii nama wajjin jireenya faamilii akka jiraachuu hin barbaanneef kophaa if baasee tanaaf jireenya kana filatee ja'anii ibsanii jirani.
harki kun yeroo akkan ol qabduu si dhukkubaa jaanii yeroo gaafatan eegalli irra na dhukkubaa garuu ammaan tana qaama kiyyaa hojii wal baree jira jeetii deebise. Karee kun tanaa qaama majjaata bendiqatiin sanii maraata hin namoo ammaan tana akkana harka ol qabee amata meeqa guutuu harka ol qabee jiru kanaan maraata hin namee kamiin maraata hin namoo yaada keessan komin jala barreessaa. Khamarat إنه ندان بينه لأنه مالف خان قشاشة خيسة وعورين يعطي أي ومرات أنا جامع خندوبة أي بخنو أكم جامع مي قامته ميك أنت ميك جوتو أركيسا كانوا لابي مدري أن هم بينه جا يا دخي سنكم من جل بريسا أفرفا يوغل هندي جامع مكانسها غربا لالتني أجرتن كنا غربان هندي خنكم لالتني أجرتن أمت تربات ميلما فنيات وان جامع تكيهم بيخو جي إبستي جرا Isaa umriin isaa amma 8 warra isaanii dhiisee deemee jee ibsatee jira. Saniifuu gaara keessa jiraata. Qilleensummaa fi kanarraa hin jiraadhaa kaniin nyaata hin nyaanne jee ibsatee jira. Wanni itti namni gurbaa kana amanuu danda'e yeroo fuudhanii mana hakimaa geessanii mana marammaran guyyaa muraasa mana hakimaa taasisan waan takka hin nyaatin mana hakimarraa galee saniifuu doktoronni dubbiin isaa tun dhuga jechuu amanan jechuudha. Shanaffaa irratti Masaafemii jedhama maqaan isaa gurbaa laaltanii agartan kana. Gurbaan kun amata 30 jireenya kophaa isaa jiraate ka ilma namaa tokko hin jirre gaara keessa jechuudha. Garuu yeroo namaa wajjii wal arkee namni isa arkee biyya kanarraa deemuu ni dirqisiisan jechuudha. Gurbaan kun garuu gaaruma kana keessaan jiraachuu filadhaa jireenya nama keessaa irra jeetii gaara kana keessa filatee achuma ilaamaa jiraachuu jira. Jahaffa Rahma Haruna jaamti miyyoo laaltanii agartan tana maqaan isii. Miyyoon tun akkuma laaltanii agartan sana bilaastikaa kana keessa amata 19f jiraachaa jirti jechuudha. Haaluma agartan kana warri isiidhaatis gargaaraa obboleessi tokko keessatti xiqqaa qabdi obboleessummaan san cinaa dhaabbachaa ilaa hanqa xiqqeenya isirraa baate sagalirraa dhukkubsachuu eegalte ilaa hanqa arraan tanaa garuu arraan tanaa gama fuula rabbii boqottee jirti jechuudha. Rahmaa jaamti maqaan isii. Torbaffaa gurbaa addunyaarraa kophaa isaa jiraatu jechuudha. Kophaa isaa jiraatu. Gurbaan kun gaara bakka biyya Ruusiyaa keessa gaara tokko jira. Gaara san xayyaaraa malee wanni biraa takka dhaquu hin dandeessu. Amata 30f achi kophaa isaa jiraate jechuudha. Gurbaan kun garuu akkuma beekamu yeroo dura biyya kana dhaquu hojiidhaaf biyya kanatti ergame garuu egaa yeroo dheertuu achi ture booda achi akkuma achi jiraatu filatee biyya san jiraate jechuudha. Amata 30 guutuudhaaf. Videoon kee qarraan tana kan fakkaata yoo nifi qophiin akkanaa kun kan isin tola taate qophii akkanaa kanan dalaguudhaaf yaada qaba inshallah walitti dhaabee jechuun makaanuu sirriitti yoo nifi kan isin tola taate yaada keessan komen jalannaa barreessaa like share subscribe godhuu hin dagatinaa inshallah hanqa video biraatti walitti deebinu video kun garuu yoo kan isin tole akkaan ifin itti fufeetan yaada keessan na barbaachisa dirqama yoo nifi isin tole waan isin hin tolle hin dalagu dirqama yaada keessaniin fada video kana itti fufuudhaaf yaada keessan komen jalannaa barreessuun dirqama keessanii yoo isin hin tolnis akkaan dhiisuun addanaa baasuun dirqama keessanii hanqa video biraatti walitti deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.